Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii alaamanaan sa'a namaan nagaa qabdu isiniin jedha. Kun beetiif afaan oromootiin kan barnoota akaadaamikii irratti hojjetu. Kan namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuun nu faana bu'aa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nuti uummanni Oromoo yeroo baay'eedhaaf duubatti hafnee jirra. Jaarraa baay'eedhaaf duubatti hafnee jirra. Garuu jecha kana yookiin immoo gocha kana jijjiiruudhaaf maal gochuu akka qabnu isinuu ni beektu. Barnoota yeroo hundumaa afaan keenyan barannee afaan keenya haa guddisnu. Namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuudhaan maatii kootaa nu wajjin hojjedhaa, wajjin hojjannaa, wajjin hojjannee lammii keenya haa jijjiirru, dhaloota haa jijjiirru. Sababa kanaaf sabiskiraayib gochuun uummata Oromoo kan birattuyyuu dirqamadha jechaadha. Sababni isaa teeknooloojikaal advaansimentii fi akaadaamik larniingii irraa baay'ee duuba hafnee jirra. Waan kana ta'eef sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Uummanni kamiyyuu namni afaan kiyya dhageettu hundi isaa sheer walii godhi wal biraan naan gahi. Wal biraan naa gahi barnoota kana akka wajjin itti fufsiisnu, afaan keenya haa guddisnu, barnootaan haa jabaannu, barnootaan haa qabsoofnu. Lammiin baratee mirga ofii falmata jettanii yeroo baay'ee kan dubbannu kun har'a kana gochaan argisiisuu qabna jechaadha. Gochaan yoon argisiifne maal taana afaan qofa ta'a. Afaan immoo faayidaa hin qabu. Kana waan ta'eef uummanni keenya nam sagaleen koo kun maddii ga'u hundi keessanuu YouTube kana babal'isaa afaan Oromootiin akkamiin akka hojjetamu wanta baay'ee qabannee dhufaa jirra. Kuni jalqabbii keenya. Jalqabbiin keenya kun akka galma ga'uuf inni hojjanna abdii hin qabna ni mo'anna isiniin jedha. Inni eegalla jechaadha. Keemistirii kutaa 11ffaa yuunit 1 irraa ni eegalla. Yuunit 1 maal akka qabu ni eegalla jechuudha. Kana dursee yuunitoota 4 kaansee hanga yuunit 5 isa xumuraa hojjannee dabarsineerra viidiyoo deebitaniitiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo liistii jala isinii kaaya haala salphaadhaan akka argattaniif viidiyoo addaan qoqqoodee isinii kaa'uuf ni yaala. Kanaafuu namoonni sabiskiraayib gootan galata guddaa qabdan, galata Oromoo biraa qabdan. Kemistirii ni ilaalla jechaadha. As keessatti wantoota understand gochuu qabdan hedduu jira jechaadha. For example, at the end of this unit, you should be able to ergan xumurtan unity kana wantoota beekuu qabdantu jira. Inni jalqabaa haa ilaallu understand the scope of chemistry. Why chemistry understand gochuu qabdan, hubachuu qabdan chemistry maal akka qo'atu. Inni biroo selecting the use of appropriate SI unit, universal unity kanneen SI unity kanneen understand godhuu qabdan jechaadha. Unit kana keessatti kan ilaalu jechuudha. Inni biroo immoo understanding is a case of uncertainty in measurement. Sababni uncertainty measurement tokko keessaa maal akka ta'es wajji kan ilaalu ta'a jechuudha gara fuulduraatti. Inni biroo express the result of any calculation involving experimental data to be appropriation number of decimal place or significant figure fi decimal point wantin ilaalu ni jiraata jechuudha. Akkamitti calculation keessatti akkaataa inni hojjetamuu fi kanaaf kan kana fakkaatan wantoota hedduun ilaalla unity kana keessatti. So inni introduction irraa jalqabnu. Introduction wantootuma dur beektan. People in industrialized nation enjoy not only the high standard of living, that is material comfort, which are measured by the good service and the luxury available to individual, but also quality life. Namoonni jechuun industrialized. People in industrialized jechuun biyyoonni akka Ameerikaa,
biyyoota Awurooppaa hedduu akka Jarmanii, Xaaliyaan kun enjoy ka godhan high standard life qofa osoo hin taane life nyaata haala gaarii nyaatu kaan jechuu osoo hin taane comfortable material ni barbaadu jechuudha. Servicii luxury wantoota dabalataa wantoota isaan barbaachisan hedduu ni barbaadu jedha. Isa kanaaf quality life irratti depend wanni godhu businessiin, employment, servicing, healthy, nutrition, people, leisure time in addition to standard of life much this is due to chemistry. Kunniin maali wal qabata? Chemistry wajjin wal qabata jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabnu health irratti chemistry'n akkamitti akka fayyadu, maaliif akka fayyadu, fakkeenyaaf health irratti sort of materiaala garagaraa wanta jechuudhaaf adda baasuudhaaf fakkeenyaaf drug of fighter disease drugii qoricha maal godhu dhibee ittisu, pesticide jechuun qoricha farra ilbiisotaa to protect crop and our health. Inni kun maal godhare protect crops and our healthy, fertilizer to grow abundant food, fertilizeriin akkasuma fuel for transportation, fuelii maalidhaaf transportation, fuelii jechuun nadaajii yookiin immoo boba'aan transportationiidhaaf konkolaataaf haala inni itti barbaachisu, fiber to provide comfortable in the variety in clothes, jirbiidhaan akkaataa itti comfort ta'an yookiin uffata akkaataa ittiin hojjetanii fi kanneen barbaachisan, building material for house, plastic for diverse uses in the so much. Kanaafi kan kana fakkaatan jechaadha. Wantootan ilaalluudha as keessatti kan ilaallu ta'a. Inni biroo immoo asirratti enormous range of topic it is necessary to know about chemistry in order to understanding the world around us. Asirratti wantoonni hedduun barbaachisaa ta'an yookiin enormous jechuun big jechuun range of topic wantoota inni topic ta'eetiin irratti hojjetu chemistry keessatti nuti ilaalaa. Inni muraasni maali? Chemistry in everyday life jenneetiniin koorii kanarra kenna jechaadha. Everyday life isa kanarraa maalinni mee fakkeenyaaf agriculture keessatti fertilizer, insecticide farra ilbiisotaa, farra aramaa, pesticide, insecta jechuun insect irraa ka'a, insecticide jechuun farra ilbiisotaa, pesticide jechuun farra aramaa wantoota akkasiitii, petroleum chemical, petrochemical jechuun keemikaala akka petroleemii, akka diesel, petroleum kana keemikaalota, dynamite, firework, drug, medicine waan akkasii sheltarii keessatti, cement, plastic ijaarsa keessatti jechuudha, yarki dice wanta akka qalamaa, preservative contents wantoota hedduu ilaala jechuudha. Asirratti kan everyday life keessatti irratti maal nu apply goonu jechaadha. Chemistry'n apply godhu almost every day everything around us involve chemistry. Everyday wantummaan kamuyyuu kan naannoo keenya jiru hundi isaa chemistry keessan walii hidhannaa qaba jechuudha. The world around us consists of compound made of various elements. Addunyaan irra jiraannu kun elementoota garagaraa qaba. Elementoota kana kan qo'atu maalirra chemistry'dha jenneetiin hin beekuu qabna jechuudha. Human body consists mainly of carbon, oxygen and hydrogen. Fakkeenya ilma namaatu yoo ilaalle elementii akkamii qaba jechaadha? Akka kaarbanii, hydrogenii, oxygenii qaba. Our environmental issue like global warming, ozone layer depletion, global warming globally akka addunyaa kun fakkeenya addunyaa dabaluun yookiin immoo laayeriin baqqanni ozoonii hir'achuun, baqqanni ozoonii yoo hir'ate ultravioletiin sirrii malee yoo gadi bu'e ho'i baay'ee dabala. Acidic rainii keessa sulfuric acidii yoo wantoota qilleensatti gadhiifame acidic rainii yoo uumame baay'ee
wantoota hamaadha jechaadha inni kunniin. Also require understanding of fundamental of chemistry. Kunniin hunduu hubannaadhaaf maal barbaada? Chemistry barbaada. Kan hunduu isaa hubachuuf chemistry'n dirqama nu barbaachisa jechaadha. The other one is scope of chemistry 1.1 maali? Scope of chemistry. Asirraa wanti ilaallu at this end of section. Sectionii kana hogguutumu redefine chemistry. Chemistry maal akka ta'e define goona jechaadha. Distribution field of chemistry. Adda baasta jechuudha. Distribution field of chemistry. Chemistry field chemistry fakkeenya analytic chemistry hin jira, physical chemistry hin jira, biochemistry hin jira. Kanneen kana akkamitti addaan baasuu dandeenyu? Adda baasta. Investigation of subdivision of branch of chemistry. Qoqqoodamiinsi isallee maal akka ta'e inni adda baasta. Definition of chemistry. Ibsa chemistry jedha. Chemistry maal akka ta'e dirqama ibsuu qabna jechaadha. Chemistry is the branch of science that deal with matter in the change that undergo. Chemistry jechuun damee barnoota saayinsii ta'e, saayinsii uumamaa ta'e kan waa'ee maatarii fi jijjiirama isa jalatti adeemsifamu kan qo'atudha jedha. Chemistry is the science that deal with matter in the change that it undergoes. Change isa jalatti maal ta'u yookiin change isa jala jiru kan qo'atu, jijjiirama isa jala jiru kan qo'atu jenneetini yoo lafa keenne ibsa gahaadha jechaadha. Inni biraa immoo it is study of composition. Inni sun hoo maal qo'ata? Study of composition, structure, property in the change that occur in the matter. Change matter san keessatti uumamu faa kan qo'atudha jedha. Amma qabatuu qabdan. It is study of composition, structure, and what? Property of matter in the changes that occur in the matter. Amala wantoota fi jijjiirama isaa kan qo'atudha. Perhaps tariitii jechuun tariitii. The permanent, the only permanent thing in the world is change. Wantummaan dhaabbataan addunyaa kan irraatu ni jijjiiramuu danda'a jedha. Iron rust. Ironiin maal ta'a? Rust ta'a yookiin immoo hin danda'a danda'u jechuudha. Snow melt. Cabbiin ni baqa. Paint peel off. Qalamiin maal ta'uu danda'a yookiin haqatuu danda'a jechaadha. Firewood burn. We grow up. Ilmi namaa ni guddata. We grow old. Nummaan kunuyyuu maal taanare ni dulloomna. Akkuma guddannus ni dulloomna. Kana kanillee maani cheenjii kan chemistry ilaaluu ni danda'a jechaadha. Living plant and animal undergo caseless change. Caseless change jechuun continuous change jechuudha. Continuous change. Case jechuun stop jechuudha. Wanti hangas yoo ilaala. Caseless change jechuun continuous change jechuudha. Walitti fufaa biqiloonni fi bineeldonni illee jijjiirama walitti fufaa geggeessan. Maaliif jijjiirama walitti fufaa geggeessan jennaan burkutaa'uu fi fakkeenyaaf ikoosiistemii irratti barattaniirtu. Baayoloojii keessatti sirna ikoosiistemiin maal akka ta'e interchangeedha. Wal jijjiira jechuudha. Maal jedhaa laala simarraa ilaaluu dandeenya. Isa kanarra living plant and animal undergo caseless change and even die animal in the plant continue to change as they decay. Akkasuma maal ta'uudha? Burkutaa'uudhaaf erga du'anii boodallee gara burkutaa'utti deemu jedha. Change inni uumamu. Such change fascinated people in the inspired them to look more closely at the nature way of working. Inni kuni maal jedha? Uummata ni ajaa'iba jedha. Maaliif inspire godha yookiin kaka'umsa kennaaf akka addunyaa kana sirriitti ilaalanii fi kaka'umsa kennaaf jedha.
Inni biraamu understanding change is closely related to understanding the nature in the composition of matter. And addunyaa hubatu itti dhiyeenyaan addunyaa hubatu jechuun maal jechuudha? Jijjiirama maatarii hubachuu jechuudha. Fakkeenyaaf jijjiirama maatarii keessaa maatarii jechuun maal jechuudha? Physical material of universe jechuudha. Maatarii jechuun gabaabinaan physical material of universe jenneetiniin ibsa gabaabaa kennuufii dandeenya. Matter is anything that occupies space and has mass. Maatarii jechuun wanta hangaa fi qabee qabatu jechaadha. Matter is anything that occupies space and it has mass. Isa kana qorumsarra isinii dhufuu danda'a jechaadha. It has long been known that matter can change or be made to change from one form to another. Maateriin gara tokko formii tokko gara formii biraatti ni jijjiirama. Kana ni beektu isiniin jedha. Garuu har'aan tana immoo kan ilaallu wantoota hedduutu jira as keessatti. These change are broadly classified into chemical and physical change. Changing kun bakka lamatti qoodama jedha. Physical change and chemical change. More commonly called chemical reaction. Chemical change jechuun maal jedhama? Baay'inaan kan inni ittiin beekamu chemical reactionidhani. Chemical reaction are the process whereby one substance is transferred into another as a result of composition. Chemical change jechuun formii tokko irraa gara formii biraatti processii substance tokko gara biraatti jijjiiramu kun chemical change jedhama jedha. Sababni isaa maaliifi? Tokko as a result of what? Composition in the or dissociation form or composition formidhaan ta'uu danda'a jechuudha. Innichi kun we can describe transformation both qualitative and quantitative with help of chemical equation for the reaction. Isa kana maaliin adda baasuu dandeenya? Quantitative fi qualitative jenneetiin adda baasuu dandeenya. Quantitative jechuun maali? Lakkoofsan kan ibsinu. Qualitative jechuun immoo quality isaatiin kan ibsinu. Biraandiness isaa. Wanni kun baay'ee biraandii jenneetiin kan ilaallu qualitative fi quantitative haala saniin adda ibsuu ni dandeenya. Chemical change fakkeenya kan fudhannee kan ilaaluu dandeenyu kan akka maalitii? Rusting, daandi'aa'uu, burning, gubachuu, fermentation ni beektu. Change in milk in yogurt, aanan gara itittuutti yoo jijjiiramuu fi in addition of water to calcium oxide. Watariin maal keessa? Calcium oxide keessatti yoo bulbulamu waan akkasiiti. Matter that undergo another kind of change is called physical change. Physical change jechuun change maaliti? This change is different from chemical change in that the involving of substance do not change in identity. Identity isaa hin jijjiiru. Inni sun immoo guutumaan guutuutti identity isaa jijjiira. Sababni isaa compositionii fi dissociationii waan ta'eef chemical reactioniin. Physical change kun maal jennaan? Identitiin isaa hin jijjiiramu jechuudha. Sababni isaa maali? Wanta identity isaa hin jijjiiramu. Sababni isaa hin jijjiiramu jechuun fakkeenya chookii yoo gabaabsite, yoo murte, yoo caccabsite identitiin chookummaa hin jijjiiramu jechuudha. Fakkeenya waraqaa yoo gubde waraqaan identitiin waraqaa sun jijjiiramee jira. Inni waraqaa sanirraa gara maalitti? Gara daaratti jijjiirameera waan san ta'eef. Inni bira each retain. Inni kun jechuudha each retain it is composition. Compositionii isaatiin ni hafa akkuma jirutti hafa kunu. Each retain it is composition. Composition isaatiin akkuma jirutti hafa jechaadha. Most physical change are accompanied by the change in physical state. Physical state dhaan jijjiirama jechuun jedhan kunniin. Fakkeenya such as melting of solid in the boiling of liquid. Boiling of liquid illeen akkasuma melting of solid in bishaanuma melt ta'ee solid himatu maal ta'eere yookiin immoo soliditu melt ta'e yookiin boiling bishaan dhangala'oon tokko maal ta'e
boil ta'e jechuun yookiin gara hurkaatti jijjiirama erga boil ta'e booda waan akkasiitii san fakkaatti jechuudha. Inni kun baay'ee salphaadha. Inti ibaa kanneen ilaallu there are two kind of physical property, namely extensive and intensive physical property. Property lama qaba physical property kun, inni tokko intensive fi inni biraa immoo extensive property. PLA amma asirratti look yeroo baay'ee qorumsa irratti nu dhufti kana sirriitti hubachuu qabdan. Intensive fi extensive kun yeroo baay'ee qorumsa irratti nu dhufti. Fakkeenyaaf extensive physical property are the property which depend on the amount or quantity of sample and therefore can vary from sample to sample. Inni kun maal irratti depend on what amount, hanga isaati irratti kiiloo 2 3 4 wal caala wal hin caalu. Quantity lakkoofsi isaa 3 4 5 of sampiliin sun jecha. Sampilii jechuun wanta muraasa keessaa fudhanneetiin nuti irratti hojjennu jechuudha. Sampilii jechuun therefore vary from sample to sample. Fakkeenyaaf kiiloogiraama 1 fi kiiloogiraama 2 irratti garagara. Tokko kiiloogiraama fi 2 kiiloogiraama irratti garagara. Fakkeenyaaf sukkara fudhannu. Sukkara kiiloogiraama 1 fi sukkarri kiiloogiraama 2 garaagarummaa haala inni ittiin qabaatutu jira jechuudha. Extensive irratti ilaalla jechaadha. Kana bal'isnee maal jechuu barbaade asirratti property ilaala. Amma the extensive property of piece of copper wire for instance include its length, diameter, mass and electric resistance. Kana irratti amma garaagarummaan jiru. Wanti qabachuu qabdan extensive property maali? Property dhaan extensive sunni maali? Lengizii, diameetirii jechuun maal akka ta'e ni beektu. Guutuu raadiyeesiin 2tu diameetirii tokko jechaadha. Maasii hanga electric resistance koppariin tokko akkas jedheetiniin wantoota kanaan extensive jenneetiin ilaalla. Amma intensive ilaalleetiif booda isaanii lamaan isaanii conclude goona. Intensive maali? Intensive property, physical property are property which do not depend amount of the substance present. Wanti keessa jiru san irratti depend hin taanu substance irratti. The intensive property of piece of copper wire include its density. Inni kun maal fa'aa of keessa qabata? Koppariin sun density, calorie, melting point, boiling point itti dabaluu dandeetta, hardness. Inni kun maalinni intensive physical property. Intensive physical property useful in distinguishing between different substances because do not vary from sample to sample. Isinii fudhadhaam salphamatti fakkeenya salphaa. Intensiveedhaaf chookii guutuu tokko fudhadhu. Chookii guutuu tokko irraa murta. Chookiin adiidhami. Chookii adii san fudhatteetiin ogguu irraa murtu chookima xiqqoon isii adiima santu siyaafi. Kalarii irratti dippendi taane. Chookiin adii ta'uu gadi hin dhiistu hanga feetee qannastu. Saayizii isii yoo qannaste depend on size irratti kan taane, depend amount irratti kan taane hanga feete saayizii qannasna. Kalariin isii caccabsite hanga feete caccabsite taanaan gadi hin dhiistu. Density immoo watarii isii fudhadha. Bishaan watarii ogguu fudhadhu. Watarii ogguu fudhannu maali? Bishaan liitirii tokko 1 liitir inda 2 liitir. Densitiin isaanii 1000. Densitiin bishaanii liitira tokkos haa ta'u, liitira 1000 haa ta'u, liitira 1000 haa ta'u, hanga fe'ee haa ta'u, densitiin isaa maali? Konstaantidha. Saampilii irratti jijjiirama hin qabaatu. Melting point bishaan liitira tokko yoo danfiste fi bishaan miiligiraama tokko yoo danfiste homaa garaagarummaan isaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu maal irratti dippendi hin taanu?
amount irratti depend hin taanu. Kun immoo amount irratti depend taana. Leengizii keenya leengizii koopparii leengiziin isaa meetira 5 fi meetira 1 wal qixaa miti. Maal irratti wanta ati fayyadamuu barbaadde irratti. Fakkeenyaaf mana tokko kaastee hanga mana tokko ifa qaxxaluuf haa taatu yookiin ifa hojjechuuf haa taatu kan meetira 1 fi meetira 2 wal qixa si hin deemu jechuudha. Dheerinni isaa wal qixa si hin deemu. Kooppariin meetira 1 fi meetira 2 wal qixa si hin deemu. Hangi isaallee wal qixaa miti. Fakkeenyaaf kiiloogiraamni 1 fi kiiloogiraamni 2 osoo miizaana irra keette yookiin immoo madaala irra keette garaagarummaa uuma jechuudha. Waan kana ta'eef garaagarummaan isaa ni jiraata jechaadha. Asii irratti inni biraa kan ilaallu major field of chemistry dha. Isa kana paartii itti aanu keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Har'aaf nu ga'a.